Galatoo Ti'uu Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon Ameen. Nageenyiif jaalalli Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessan? Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baga ayyaana qulqulluu ergamaa Gabri'eelii geessanii baga irraaftanii baga guyyaa kanaan isiniin ga'ee jechaa. Egaan qophii guyyaa irraa qophii ayyaanarraa kan fudhatame viidiyoon isin daawwachiisaa. Amma xumura sagantaa kootti na hordofan affeerraa kooti. Egaan akkuma argaa jirtan kun viidiyoo guyyaa gaafa 19 ayyaana qulqulluu ergamaa Gabri'eelirraa fudhatame yommuu ta'u, ayyaanni qulqulluu Gabri'eelii bara kana haala adda ta'ee fi haala miidhagaa ta'een kabajamee oolee jira. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ayyaanota garaagaraa gurguddaa kan isheen kabajjuu hedduutu jiru. Isaan keessaa ayyaana ergamaa qulqulluu Gabri'eelii kan bara kanaa isa addaaf isa miidhagaa ta'edha. Egaan manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ayyaana qulqulluu Gabri'eelii yommuu bara kana kabajjuu yookaan ji'a kana kabajjuu guyyaatti ergamaan Waaqayyoodhaa ijoolleewwan sadan Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'elii guyyaan itti abidda keessaa baase waan ta'eedhaaf seenaawwan kana yaadachuudhaan akkasumas guyyaatti ergamaan Gabri'eelii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii ergaa misiraachoo guyyaan itti hime waan ta'eedhaaf guyyoota kana ayyaanota kana lamaan walirra oolchiteetii manni amantaa keenyaa kabajji. Egaan ayyaanni bara kanaas bara 2016 bara kana haala bareedaa fi haala adda ta'eedhaan guyyaa gaafa 19 kabajamaa oolee jira. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ayyaanota gurguddoo kabajan keessaa isa tokko jettee waan fudhattuudhaaf uummanni naannoowwan garaagaraarraa argaman gara ayyaana qullubbii Gabri'eelii bakka jedhamutti illee imaluudhaan ayyaana qulqulluu Gabri'eelii haala gaariif haala bareedaa miidhagaa ta'eedhaan ni kabaju. Akkasumas namoonni dhaquu hin dandeenye immoo bakka ayyaanni yookaan manni amantaa qulqulluu Gabri'eelii itti argamutti argamuudhaan ayyaana haala ajaa'ibaa ta'ee fi haala miidhagaa ta'eedhaan ni kabaju. Egaan bara kanas godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee mana amantaa qulqulluu Gabri'eeliitti ayyaanni Gabri'eeliidhaa haala bareedaa ta'eef haala miidhagaa ta'eedhaan kabajamee oolee jira. Ayyaanni bara kanaa mana amantaa qulqulluu Gabri'eelii Wallagga Lixaa magaalaa Naqamtee keessatti bakka Jaatoo jedhamutti haala bareedaa ta'eef miidhagaa ta'eedhaan uummanni bakka jiruu fi abbootiinii fi hayyootni mana kiristaanaa bakka argamanitti haala gaarii ta'eedhaan kabajamee oolee jira. Guyyaa ayyaana gaafa 19 ayyaana Gabri'eelii kanarratti dhuguma dubbachuu fi ayyaanni kun barana uummanni haala adda ta'eef haala miidhagaa ta'eedhaan yaa'uudhaan ayyaana qulqulluu Gabri'eelii kabaja oolee jira. Dhugumatti naannoo sanatti namoonni adda addaadhaa Ortodoksiin hin jiru, Ortodoksiin baddee jirti, Ortodoksiin Wallaggaa keessatti hin argamtu namoota jechaa turaniidhaaf deebii gaarii ta'a jedheetan viidiyoo kana yaada. Egaan manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo bakkoota hundumaatti kan argamtuudhaa fi hangafa manneetii amantaa kiristaanaa hundaaf waan taateedhaaf manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo amantoota garaagaraaf illee haadha kan taate wanta taateef namootni addunyaa kanaallee dhugaanii ba'uudhaaf. Egaan manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo bara amantaa Ortodoksii keenyaa jabaattee guyyaa har'aa as geessee amantoota ishee kan walitti qabdu yommuu ta'u, dhugumatti bara kana mana amantaa qulqulluu Gabri'eelii Jaatoo Naqamteetti wanti adda ta'e tokko mul'atee jira. Akkuma viidiyoo kana daawwachaa jirtanii uummanni naannoo sanaaf argamuu fi akkasumas baadiyyaa magaalaa osoo hin jedhiin yaa'uudhaanii ayyaana qulqulluu Gabri'eelii naannoo sanatti argamanii kabajanii oolanii jiru. Dhugumatti namoota
amantaan ortodoksiidhaa Wallagga keessa hin jiru kan jechaa turaniidhaaf deebii gaarii ta'a jedhetan yaada. Akkasumas godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbii keessatti haala addateef haala miidhagaa ta'eedhaan ayyaanni bara kanaa qulqulluu Gabreeliidhaa kabajameetii oolee jira. Egaan daawwattootaaf hordoftootaa yuutuubii kootii ayyaanni kun ayyaana jaalalaa, ayyaana nagaa, ayyaana dhiifamaa kan ittiin qalbii jijjiirrannu Waaqayyoon ufa taasisu jecha akkasumas ayyaanni qulqulluu Gabreeliin kun torbee ayyaana dhalachuu gooftaa keenyaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti waan kabajamuudhaaf ayyaanotni manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo kabajan keessaa isa tokko jettee kan fudhattu ayyaana dhalachuu gooftaa keenyaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Isa dursa garuu tunningeen ayyaana qulqulluu ergamaa Gabreeliidha kan kabajanidha. Egaan daawwattootaaf hordoftootaa yuutuubii kooti guyyaa irraa sagantaan qabadhee isiniif dhiyeessee akkuma argaa jirtan ummanni naannoo garaagaraarraa yaa'uudhaan bakki dhaabbatan illee kan dhabame mana amantaa qulqulluu Gabreelii Jaatoo Naqamtee keessatti kan argamtu ummanni utuu xiqqaa guddaa maanguddoo harmootii hin jedhin yaa'uudhaan mana amantaa sanatti argamuudhaan baay'ina akkasii qabuudhaan ayyaana qulqulluu ergamaa Gabreelii kabajanii oolanii jiru. Eebbi qulqulluu Gabreelii hunduma keenya duukaa haa ta'u, ayyaanni isaa hunduma keenyaaf haa baay'atu, eegumsi isaa hunduma keenya duukaa haa ta'u jecha egaan sagantaa biraan amma olitti deebinutti torbee nagaa, torbee jaalalaa, torbee dhiifamaa Waaqayyoon nuuf haa taasisu jecha qophii biraan walitti deebinaa. Turtii gaarii, horaa bulaa, deebanaa. Namoonni subscribe godhin jirtan subscribe gochuudhaan maatii yuutuubii kootii ta'an isiniin jechuun jaalladha. Turtii gaarii, horaa bulaa. Galatoo ti'uu.